أما كوي من يكون أما كوي أما ميواس أجرسيس شبكة مغلطة أنا ملة سرتي هاي وين ما بريد مني ما شاء الله يكم هاي apa aku mana hai kuno mama mana meni galu dugati masara mau tuh mapa katakan kira kain mana masuk ya tampak kau mana berita wallahi haya masya Allah wallahi mana bar hai mana makan aku itu apa yang jirun sebar aslan haya aboge hotu ga harara mana kaboniti amma man ka fa nan ke amma mana ka amma sai agarsiise kana ujolle bi araba miti tasbon america de wallahi karpe naannawa boole mo khailsan oromo kubata hararge qisa nyaata goda akanami waye hotel rama ya argile ya tole namuma boole mi khail kaysa galu fi naannawa sangalu to daga iranya ta male namni amma ati achi bikabrar ra khate makina yo in qabanne noli achi daite wanya tunu be khigati malaka nyaata san saka balchisa fakenya utela to ko kubanade dagay amala waan beeku qabnu qaysati waaye hujii dalagaa qaysati waaye dalagaa qaysati amma waan takka waan naagalee jira amma maaliifi fakkeenya muniiraan uteela tokko yoo safara ati jirtu sanit uteela bante akkanumatti uteela baneetu ba tiktok irra taa'ee nyaataan bane koottaanarraa nyaadhaa dura nama tokko mootora bitee fi qopheeffachuun qaba dalay du'an ka magaalaa beeku ka nyaata naa gaggeessu namaaf ka mana geessu sigaltema qopheeffachuun qaba laal namni dalagaa ta'u waan beektuun eegaan uteela banee beeksisa baasee nyaataan hojjedhaa manattiin isinii fidaa lakkoofsa kiyya kun kana warri dhuftanii nyaachuu baay'atan mooqqaan lokshinni mana kiyyaa kana bakka kanattiin argama warri makiinaa qabda warri dhuftanii dabaruu feetan warri immoo dhufuu hin dandeenye tiraaspoortiidhaaf jecha manattiin isinii fidaa je'ee nama tokkoof damooza kafalee fi mootora tokko itti bitee akkasitti haala kanarratti kan inni dalagaduu na fakkaata garuu akkami ati kanatti danda'ama sirritti fakkeenyaaf yaa'u dhaloonni amma fakkeenyaaf amma akka wanni ati beeku qabdu dhaloonni amma finfinnee galan kuni hundi namaa jawaala fayyadama tiktook fayyadama hin beeka sirritti beeka sigaleemi namni dhufee sirraa nyaata rakkoota akkan qabu amma faa yeroo kanatti hin jiraami oromoon tunuyyuu warri magaalaa takka jiru wal malee nyaannu wal malee dhunutan mana buna oromoo malee bakka biraa seennee hin nyaannu so wanni fedhe gale mummaan kunu buna bakka takkaa dhuuna juuzii verbaan wasii dhuuna mana aadaattu jira mana achi ka oromoo malee ka biraa takkaa osoo hin seennu akkasi maali beektaa raayyatu maal jedhe beektaa kota magaalaa finfinnee kana gala mana itti rakkattan barbaadadhaadhe maa rakkattanii miti bar rakkatuun hin jira bar magaalaa makana usaasumaan gala rakkadhaadhe asuma rakkadhaa jedhe bakka hin bayinaa baadiyaa usaasumatti rakkadhaa wanti waan qabdan nyaadha sigale kana jechuun isaa nama galuuf ni gala maali beektaa magaalaa irraa hin fagaatin bakka itti waan kana magaalaa irraa hin fagaatin namni kennaa walii hin galle malee dalagaa fakkeenya namni dalagaa walii baasa dalagaa walii baasa dalagaa immoo micoota kaatu dhaggeeffadhu micoota kaatu su'uuditti tanarraa gabbu'ee qabamtee gabbuute maallaqa xiqqoo baankiidhaa qabdii bahararran deebuu jettee uteela wayii banatte adaamatti uteela banatte irratti dawwaleetiin akkamii dalagaa eegaltee uteela banatte jedhanii jennaanini yaa muniiraati yaa uteela silaan banuu baadhee naa wayyaadha nooliin silaa karaan deemu uteelaan hin bane distii takkaan qabaa nama narraa bitu naatti ilaalii naan jette distiilee nama uteela qabu qoyii naa barbaatii naan jette maaliif kasaartaa jennee je'ee gaafadhe nyaata bareedaan gootumo
maaliif kasaartaa jennaan ummanni warri olii kun jette warri olii kun jette daabboti foo faxara nyaatanii jette shiroo dokkee tana biddeena wajjin mana keessa godhatanii nyaatanii jette faxara ganama daabboti foo bulchanii faxara nyaatanii deemanii faxara yoo killee godhees fuudhis namni irraa bitu jiru jette Batii isaanii shiroo isaanii danfifatanii biddeena mazoobii gubbaa keessa kaa'atanii qutqut godhaniitu hanga kana nyaatanii beeku boonuma kanaa taa'aa jette namni nyaata sirraa nyaatu hin jiru faxarri isaanii daabboti foo laaqanni isaanii shuroo mana godhatan maallaquma baasanii gabbanii qoonqoo namarraa nyaatan jette mijijjoon an beeyi magan jette dhiiftee qotte dubbiintu nangamta gaduuba. Yaa dirqama namni magaalaa galee harka namarraa nyaachuun qabu ati akkuma magaalaa galtuu iyyuu manatti mana yoo ofii keetti manatti godhatiin baay'ee duuta beekta. Garuu dabree jira warri dalagaadhaaf bahu fakkeenyaaf yoo bakka bakki sun gabayaa qabaate namni dalagaa fi dhisee mana galee mana shiroo danfisatu hin jiru. Si galee amma isiin sobdi malee. Namni magaalaa galu hundi isaa manatti ma godhata garuu bakka dalagaa oguu deeme achumatti nyaata miire bakka biraan deemu bara. Yoo somne malee amma isin soba isiiti malee. Fakkeenyaaf amma Finfinnee keessa yoo taate namni ni daldala irra baay'een daldaloota alaa nyaatanii. Amma Adaamaa keessatti irra guddaa namni galu barsiisota fa'aa warra biiroo dalagu fa'aa warra damoozaan mootummaa jala dalagu fa'aa gala. Kuni amma maallaqa isaa damoozaa fi hojii fudhata kan hoteelatti hin fitu akkuma isiin baantu galgala daabbotii fa'aa godhatee bulteetuma fatara nyaatee shaayii hojii kutaa sa'aa walitti dhuubbatee wattii isaa nyaata malee. Yoo daldalaan taane yoo gabiin guyyaarraa sin seenne hojjetaan mootummaadhaa yeroo akka hoteelaa nyaata. Tuni dhugumaree sirree waan akkaati bara. Hojjetaan mootummaa fakkeenya guyyaa shiroo nyaata bayyanatti nyaata shiroo nyaata. Sanuu kastamarii qonna daambanyaa malee nyaatu. Yoo barbaada jaan kafala nyaate. Malee walii gadhee bakka biraatiin nyaatu. Dhaabbata bakka takka nyaatan dhugaa dubbachuu. Ziin jettees maafidee bakka gartee nyaattu. Amma nuyi naannoo kanatti mana akkuma agarre fe'inee mana biraa osoo seena manuu aaru jira. Yoo barbaadne yoo mana sana ol duunnee dhuunaa yoo qabaanneen kafalaa dhabne biraatti irra waan ta'eef dhaabbataa qaban jechuu gabayaa dhaabbataatu jira kan isa malee ittiin fayyadamne jira. Amma isii waan akkisa yoo hin qabaatin ni kasaarti gaa. Kunoo akkasi laala amma bakka tanaan adda qorachuu fedhe ani beektaa. Ammaas jaan. Wallahi ani Muniiraan shaatira faameetiin jira eenyu kasaarsiista nabiibi na caqasi wayisitti hima ammaas akka jaan falli ijoollee biyya arabaa jiru adama naannoo keessa namni hin jiru namni ati beektu hin jiru shamarree ta'ullaa keessanii ni jirti. Nama 5 6 taatanii guruuppii ijaarrattanii waa bitatu fakkeenyaaf. Amma warri aqlii qabu yoo amma fakkeenyaaf amma akka naannoo kanatti namni fakkeenya ta'e jira fakkeenyaaf. Namni naannoo tokkoo kan haadha abbaa gandaa fi gosa walii beeku walitti shir jedhe nama 5 6 kuma 600 baasee doolfiinii bitatee osoo machi hin galin dalagaa qabsiisuu danda'a. Fakkeenyaaf dalagaadha. Guruuppii jedhama. Guruuppii akka fakkeenya Chaayinaa. Amma Chaayinaa keessatti biyya Chaayinaa keessa qabeenya dhuunfaa tokko nama qabu hin jiru. Walitti malee. Si galee yoo yaada kanaan ijaaramanii galii wayii osoo achirraa hin galin waan wayii fakkeenyaaf makiina tokko walitti nama 5 ijaaran bituun baay'ee rakasa. Baay'ee xiqqaadha hin bitamu. Makiina sun galitti guyyaa galchuu qaba. Buukii walitti banamee achirratti buukiin gala. Buukiin sun immoo nam takkaan baasu jara malee. Ochirraa hin galin. Haala kan walitti dhiyaatu wal beeku walitti waa fidee namni kophaa fiigee bakka ga'u hin jiru. Walitti waa godhee waa walitti buusee waa wayii bitee galii wayii fakkeenya ati biyya Itoophiyaa kan eegi jiraatte galii wayii qarshii 100 taane yoo guyyaa hin galin jiraachuun kee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Carraa jireenyaa ni dhabda. Yoo alaa waan galfatin si galee yookaan wal ta'anii amma naannoo bakka qamadii jiru shamara 5 6 taatee maqaazina kireeffattee yoo biraa kana qamadii bittee kaa'u nama 3 4 taanii qamadii fakkeenya 500 500 walitti baay'isanii bitanii kaayanii booda gurguruu